Harka fuunee akkam jirtu deebi'ee dhufeera akkuma argitanii har'ammoo baay'ee viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e boorsaa harkaa akkamiin gaafa uffata aadaa uffannu akkamiin bareeffannee akka hojjetanii fi akka qaban isinii fidee dhufee akkuma argitan boorsaa babbareedduu lamaan kana isinii fidee dhufeera tokko gurraachaaf adii inni tokko gurraacha diimaa adii akkuma uffata keessanitti akkuma uffata uffattaniin hojjetachuu hin dandeessu. Garuu kunis halluu barbaade wajjiniin iyyuu deema kana yoo qabanne uffata aadaa gaafa uffannu ani wanti rakkadhu uffata aadaa gaafa uffadhu boorsaa akkamii akka inni qabadhu uffata aadaa wajjiniin deema kun jedhee baay'ee noonnoo jedha garuu kun amma uffata aadaa eenyu isuma kamii wajjiniin iyyuu deemuu hin danda'an Harargee uffanne kan Baalee uffanne kan Wallaggaa uffanne kan biyyuma kamiyyuu uffanne kana godhachuu hin dandeenya akkuma argitan baay'ee bareedaadha akka argitan kun haala lamaan qabatamuu kan innis qabatamuu danda'a asiinis qabachuu hin dandeessu akkuma argitan kun baay'ee bareedaadha akkamiin akka hojjetattan isinii hima inni itti immoo isa kanadha kan abbaa gadaa gurraacha diimaa adii akka argitan baay'ee bareedaadha kunis asiin kun hin qabu garuu kun asumaan qabachuu hin dandeenya akka argitan baay'ee bareedaadha maaliin akka hojjetattan isinitti hima wanti nu barbaachisu kana kirriin kun nu barbaachisa gurraachi nu barbaachisa adiin nu barbaachisa diimaanis nu barbaachisa kan abbaa gadaa hojjechuudhaaf kun diimaanis nu barbaachisa kana saayizii barbaannu mummurra isaan kana saayizii barbaannu mummurra kana akkas goone akkanatti mummurree in dhoofna akkuma shurrubbaatti dhoofna akkanatti dhoofna akka shurrubbaatti akkanatti laala isinitti mul'ata akkanatti dhoofna erga dhoofnee booda akkanatti hodhina akkamiin akka hodhinu isinitti agarsiisa lilmoon nu barbaachisa kirriin nu barbaachisa kana hin hodhina akkanatti kanaan lilmoon kun kirriin kun baay'ee lilmoo keessa itti galcheen isinitti agarsiisa baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuudhaaf namni hundumtuu yaaluu hin danda'a mana isaatti kirriin isaas immoo baay'ee rakkasaa yoo binne waan baay'eetiin hojjechuu hin dandeenya tokkicha isaa binnu baay'ee guddaa waan ta'eef kana akkanatti goona akka argitan kan akkas erga goonee booda in hodhina kan akkanatti hodhina naannessinee hodhina hunda isaa akkanatti naannessinee hodhina akkanatti maam jetti mucaan kona jala yeroo isaa wal rafaniin viidiyoo waraaba amma garuu rafuu didde kana waraaba waan qabuufan waraabee garuu yeroo tokko ton isinitti agarsiisee gaarii ture naan hojjedhu garuu yeroo hin qabu isaan haasofsiisaa konkolaataa keessa fa'aa yeroo daandii dheeraa deemnu abbaa manaa koo wajjiniin hojjedha kanaaf viidiyoo waraabuun naaf hin mijatu garuu akkuma argitan kan akkanaan itti hodhitanii akkanatti naannessitanii erga hodhitanii booda saayizii barbaadan xiqqoo barbaadan xiqqoo guddaa barbaadan guddaa akkasiin hunda isaa martanii akkanaan hodhitanii erga hodhitanii booda kun akkas ta'a yeroo darbes itti agarsiiseera kana teebiliif fayyadamuu hin dandeenya jedhee akkasiin gootanii akkasitti walitti hodhitu kana lamaansaa akkanaan hodhina lilmoodhaan marfee gurraachaan hodhaa kana lilmoo kirrii gurraachaan hodhaa kan akkasitti walitti hodhitu akkanatti jechaadha wal keessaa baastanii hodhitanii xiqqooshii uraan bistuuf kana akkanatti akka ta'u na kana immoo hodhitu ani carqii moofaa uffata ijoollee moofaan itti hodhe akka argitan kana keessa isaa maaliif yeroo tokko lippistikiin chaapistikiin fa'aa akka kana hin balleessine kana keessa akkana goggochuu hin dandeenya akkana gootanii akkana hodhattanii haala salphaa ta'e bareeffachuu hin dandeessu hodhachuu hin dandeessu akkanatti baay'ee salphaadha kan immoo elellaan itti hodhe kana akkuma argitan elellaan itti hodhe kana akkuma argitan kana akkasiin tarree galcheen kirrii adiidhaan itti hodhe baay'ee bareedaa ta'e akkuma argitan kana karaa lama qabachuu hin dandeenya kanaan yoo barbaanne kanaasiinis yoo barbaanne kana akkasiin qabachuu hin dandeenya kun xiqqoodha mucaa kootiifan hojjedhe baay'ee gammaddeetti amma qabattee baatutti iyyuu jarjarteetti baay'een jaaladhe jettee akkuma argitan bareedaadha akkanaan hojjetachuu hin dandeessu baay'ee salphaadha
hundi keessanuu mana keessanitti yaala har'a kanan isin qabadhee dhufe kanuma akka argitanii yaala hundi keessanuu otoon innaan hojjedhu isinitti agarsiise bareedaa ture garuu akkuma isiniin jedhe naaf hin mijatu waraabuudhaaf innaan hojjedhu viidiyoo waraabuudhaaf naaf hin mijatu ijoolleen waan na jeeqaniif waan haasa'aniif sagaleen isaanii akkasiin hin jeeqne jedhee waraabuun natti hin tolu kanaaf garuu yaala baay'ee salphaadha eeguma akkasitti argitan iyyuu erga hojjettanii booddee isiniif dhufa akkamiin akka hodhitan akkasitti hodhaati baay'ee bareedaa ta'a akkuma argitanii viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe kanumadha akka jaalattan abdiin qaba waan na laaltaniif baay'ee galatoomaa sheer subscribe commentii keessanis kennuu yaada kennuun irraanfatina hundi keessaniyyuu waan na laaltaniif baay'ee galatoomaa har'aaf kanumaan qabadhee dhufe akka jaalattanii fi waan bareedaa akka ta'e abdiin qaba galatoomaa har'aafi